Ashamaa harka fuunee jirtu kabajamtoota fi jaalatamtoota warroota bal'aaniishtuu kee jalatti argamtan akkam jirtu nagaadhaa nageenyi badhaadhaa kan nyaattan nadhaadhaa isiniin jedhaa. Ani nagaa kootii Waaqayyoon haa galatoomu. Warroonni chaanaalii kanaaf haaraa taatanii anaa dhufu baga nagaan dhuftan, warroonni turtan immoo laayikii sheerii gochuun na bukkee dhaabbadhaa jechuun affeerra kooti. Har'a seenaa gabaabduu abbaa manaa fi haadha manaa gidduutti uumame tokkoon isiniif qooduu dhufe. Seenichis akkas ture. Haadha manaa fi abbaa manaa turan. Haati manaatii fi abbaan manaa kun gonkumaa mana keessatti walii galuu hin dandeenye. Yeroo hunda gidduu isaanii jibba malee jaalalli hin jiru. Yeroo kana haati manaa maal gooti guyyaa tokko ganama halkan suphii haadha bira deemtee, yaa haadha koo ani abbaa warraa koo kana ajjeesuun barbaada. Abbaa warraa koo kana jaalalli nu gidduu hin jiru. Kanaafuu yoon waan biraatiin ajjeese sagaleen hin dhagahamaa nan hidhamaa. Kanaafuu dawaa yookaan immoo summii naabitii naa kenni. Abbaa manaa koo ajjeesuuf fedhaa jettee harmee ishee gaafatte. Harmeen isheetis yaa intala koo homaa takka rakkoon hin jiru siifan kennaa jettee dawaa kana yookaan immoo summii kennitee fudhattee galte intalittiin. Akkuma ganama urgooftuu dibattee buna danfistee abbaa warraa isheetitti miidhagdee dhiyaachuu eegalte. Yeroo kana abbaa warraa ishee kan dura jibbaa ture suni jaalala kennuufi itti agarsiise. Yeroo kana buna keessatti gochaa itti kennaa turte. Kanumaan osoo jiranuu gidduutti jarri lachuu isa gidduu isaaniitti jaalalli bade sun amma jaalalli gidduu isaanii guutame. Intalattiin waan gootu dhabdee summii kennaafi turte waan ta'eef waan gootu dhabdee ammas ganama kaatee yaa harmee koo abbaan manaa koo kan duraan na jibbaa ture amma na jaalachuu galeera gaabbeera summii kana maalan godhaa akkamittan abbaa manaa koo fayyifachuu danda'a jettee ammas harmee ofii gaafatte. Harmeenis na dhageessaa yaa dhala koo inna nani qoricha jedhee sii kenni suni qorichaa mutii sukkaara daakamaadha jetteeni. Kanaafuu yaa uummata qashtii seenaa kanarraa gabaabduu taatus seenaan kun irraa barattan jedheen abdii qaba. Viidiyoon kiyya irraa kana fakkaatti. Viidiyoo tana yoo jaalatanii laayikii akkasumas immoo sheerii gochuu hin dagatina.